Adeemsa seera alaatiin seera kabachiisuun hin danda'amu. Ibsa Koongirasiin Federaalawaa Oromoo amman tana daqiiqaa muraasa dura baasee ibsa ejjennoo qabxii 5 qabu waa'ee diigaa masgiidaa wal qabate akkasuma jeequmsa amma qoqqoodamiinsa Oromoo jidduutti deemsifamaa jiru irratti ibsa bal'aa kenneeti jira. Kanas isin biraan hin gaha. Akkasuma taatee qaanessaa dhiyeenya kana deemaatiin jiru waa'ee wal qoqqoodamiinsa Oromoo jidduutti amantiidhaan gandaan. Keessattuu gootota akka Haacaaluu Hundeessaa akkasuma abbootii amantii mataa gaggaragalchuu namoota waa'ee kanaatiin wal burjaajessaa jiran namni tokko waan kana ajandaa mataa isaa qabateeti waan kana irratti hojjeta. Kabira ammoo jecha gartee namoonni sun jedhaniin wal biratti ilaalee dhugaa itti fakkaatee namoota burjaaja'u hedduutu jira jechuudha. Amantana muslimni waa'ee amantii isaatiif falmataati jira akkuma isinuu beektan jechuudha. Kanaan wal qabatee akka nama gartee fakkeenyaa fi amantiidhaaf falmatuu fakkeessanii inni kaan ammoo akka nama masjiida gartee tuulama keessaa qulqullaa'uu qaba jedhame san ajandaa san fakkeenya godhatee waa'ee kanaatiin olola bal'atu deemaa jira. Kanarratti obsaan na dhageeffadha. Ani waan jiru waan hayyoon jechaa jiran waan sooshaal miidiyaa irratti qabadhe akkasuma ilaalcha waan na keessa jiru isiniifin dubbisa. Hagarummaatitti na waliin tura. Jalqaba irratti waa'ee Haacaaluu kana xiqqashoo jenneeti mee gara ibsa Koongirasii Federaalawaa Oromootitti achi dabarra. Haacaaluu Hundeessaa kalee fi dheengadda kana ijjina laaluu dadhabdan. Magaalaa TikTok sayyoo isin seentan waan qiyamaan buutee fakkaata dhugaa dubbachuu fi achi keessa namoonni jiran irra guddaan wallaaltota namoota gartee fakkeenyaaf akka carraa ta'ee jireenya ofii jijjiiruudhaaf haa ta'u jireenya maatii jijjiiruudhaaf haa ta'u biyya isaanii irraa bayanidha. Irra guddaan isaanii namoota biyya keessa jiranii miti jechuudha. Akkasumattuu ammoo biyyoota sirtee silaa qaroomatte biyyoota gartee Awurooppaadhaa fi Ameerikaa kan nama keenya yeroo achi dhaqee barsiisan yoo xiqqaate namoota barate argan namni barate akkamitti akka socho'u arga irra wayyaadha. Ijoolleen keenya ammoo kan gartee carraa barumsaa biyyatti hin argatin akkasuma gartee yeroo gara biyya namaatti illee deemanillee hin argatini waanuma fedhan jedhanii mukii isaanii san jechuudha. Bakka jiran san irraa wannummaan barbaade yoo jedhame haja isaaniitiin ijoolleen takka jechuudha biyyoota namaa kana keessa kan jiran biyyoota arabaa garaagaraa keessa kan jiran jechuun sababa tokkochaati hedduu maqaan baduu danda'aadha. Biyya arabaa hundaa miti biyya arabaa keessa hayyuu meeqatu jira. Waa'ee kanaatiin wal qabatee fakkeenyaaf amma Haacaaluu ka mataa gaggaragalchu kan akkasuma gartee Haacaaluu ka tuulamaa godhee arrabsu Haacaaluu gartee kiristaana godhee kan arrabsu akkasuma Haacaaluun akkasa walumaa galatti waan afaan jechuun nama dhibuudha. Maal godhaa keessanii deema isinis quba qabdan jedheetii yaada. Ani kan hin jedhu Haacaaluu Hundeessaa dhiiroo seenaa miti fakkeenyaa fi gootota gartee amma dura Oromummaa tana qabanii akkas nu biraan gahaniitiin wareegaman hedduu isaanii mataan gaggaragalaati ture wanni kun waan Haacaaluu irratti eegalee miti. Hajaa Damsaaddoo mataan gaggaragalaati ture Waaqoo Guutuu mataan gaggaragalaa ture Abbaa Jifaar mataan gaggaragalfamaa ture ibiddaan gubamaa ture fotoo isaa jechuudha. Jechuun akka hagumni isaaniitti gubuu jechuudha. Akkasuma Jaarraa Abbaa Gadaa mataan gaggaragalfamaa ture jechuudha. Warra kanneen irra guddaa dhaloonni akka ana warri amma gartee daaddaati yaa kunneen hedduun keenya beekuu dhabuu dandeenya seenaa isaanii jechuudha. Garuu hojii isaanii qabatamaan ni agarra jechuudha waan isaan hojjetan. Ta'ee ammoo Haacaaluu Hundeessaa akkasii miti. Anaa fi si waliin waan inni godhe akkasuma reeffa isaa haqa yeroo ajjecha lubbuu haqa awwaalcha isaatitti maal akka taamee fi maal akka godhame eenyu akka tahe viidiyoodhaanis kan ragaadhaan wanni hundinuu lafa jira jechuudha. Amma waan akka tokkotti waan kana ittiin gammada. Jechuun osoo wal hubanne jechuu kiyya maaliifin isiniin jedhe seetan waan kaleessa warra gartee Jaarraa Abbaa Gadaa mataa gaggaragalchaa ture warra Waaqoo Guutuu mataa gaggaragalchaa ture warra Taaddasaa Birruu mataa gaggaragalchaatiin ture suni maal akka ta'e kaayoon isaanii tarii isaan kana hin beektu haga isaanii hin beektu jedhaneetiin akkas fakkeenyaaf dubbatamaa ture jechuudha. Har'an tana Haacaaluu kan beekutu mataa gaggaragalchaa ture mataa gaggaragalchaa jira jechuudha. Seenaa miti hin beeka ofii isaatiifuu jechuudha. Haacaaluun jiruu isaa irratti jechuudha seenaa isaa himuufu an gootummaa yeroo isaa seenaa isaa himuufu an seenaa isaa himuun beeku. Waanuma waliin argaa jirrudha. Haacaaluun nama gootummaa irra dhalatee gootummaa maanguddatee akkasumatti gootummaa irratti du'eedha. Haacaaluu Hundeessaa bar Oromummaa qofaa miti. Akka namni amantiidhaan hin facaaneyyuu na amane Haacaaluu Hundeessaa har'a osoo jiraate dhiifa mallee naa godhi silaa amminni harka rabbii jiraami waa isaan dubbannu osoo jiraate gocha amma godhame kanarratti waan amma gartee lafa tuulamaa jedhe kanarratti maal akka inni jiru anamma osoo tilmaaminaan jetteen tilmaama garuu tilmaamu ittumaan dhiisa. Haacaaluun tokkummaa Oromoo ijaaruudhaaf akka wanni tokko wanni Oromoo diiguu karaa amantiitiin karaa sabummaatiin maal akka ta'e baay'ee wayii dhiifa malee naa godhaan. Amantii musliimaatiif dubbachuun akkasuma masjiidaaf sagalee ta'uun hunda kennaaf masjiidaaf sagalee ta'a jecha amantii musliimaa waa sagalee ta'uudhaaf waa dubbatuudhaaf mirga ofii dubbatuudhaaf akka itti dubbattu akka itti fincooytu akka itti udaantuu si barsiifti jechuun kun jecha fokkataa ta'uu danda'a akka hundayyuu si barsiifti jechuudha. Masjiidaaf sagalee ta'a musliimaaf sagalee ta'a jecha
amantii namaa tuquun masjiidaaf sagalee ta'a musliimaaf sagalee ta'a jecha mirga nama amantii biraa hordofuu tuquun ganda namaa tuquun gosaan nama arrabsuun tuulama jettee nama jumlaa arrabsuun maal jechuudha akka amantiitti sheeka meeqatu alima meeqatu achi keessa jira amantii musliimaa akka itti dubbattu arraba kee ija kee waan hunda jechuudha akkaataa mil'uu kee hunda si barsiisa akkaataa mil'uu keetii hunda akka itti mil'attu amantii si barsiisuudha jechuudha waan akkanumatti gartee gadi bahaniituma miiraan abbammaan argidutu miti jechuudha kana jechuun amantii ofiitiif sagalee ta'u masjiida ofiitiif sagalee ta'uun akkuma jirutti tahee ammoo hoggansa qabna hoggansatu jira majlisatu jira koreetu jira beetotatu jira jechuudha kawaan kana qabatamaan haala lafarra jiru laalee murteessuu fi ummataafillee akkasuma ummataafillee gartee waan ibsa kennu jechuudha isaan jala dhageeffatuudha gaafa isaan gartee akka ummataatitti wakki kun dadhabne hagana booda ammoo deemuu dandeenyu ummanni wakkas taa jedhee gaafa san akka isaan jedhanti ibsa isaanii san jala deemuudha kasan irraa hafee abbammaan barbaade gadi bahee anama dhugaa dubbachuuf awwaan tokkoon isinii hima fakkeenyaaf amma dura ijoollee hedduutu jira warra ani abiyyi waliin jahannam seena maqaa gandummaa qofaan ijoollee meeqatu akka nuun jechaatiin ture warri har'aa haa caalu akkas mataa gaggaragalchuu ijoollee akkasiiti ganda hundarraa jechuudha beeki yeroo kana siin jedhu ganda kamiyyuu miti ganda hunda keessa girrisatu jira shawaa keessa arsii keessa harargee keessa wallagga keessa oromoo keessa akka waliigalaatitti muslima keessa kiristaana pirootestaantii keessa hunda keessa girrisa jira hunda keessa jibbatu jira kana san jennee waan quba walitti qabnuu miti jechuudha maaltu mee fakkeenyaa fi nama du'ee walitti fidamee waa'ee masjidaa maaltu haa caaluu fi shaggarii maaltu walitti fidamee haa caaluun osoo nama hin jirre nama ammoo waan bareedduu haga humna isaatitti hojjete waan bareedduu hojjeteetiin kaleessuma nu biraa deeme seenaa miti kana ati beeynu qabatamaan osoo inni waggaa takkan guutiin osoo gartee biyyeenuu qaama isaa nyaattee hin fixin maa biyyee san waliin nyaachuun barbaachise maaliif biyyee san waliin har'a itti roorrisuun barbaachise maal jechuudha mee fuula rabbii jira inni rabbii walgaheeti jira gaafa inni jiru waan inni hojjete osoo qabatamaan agartu mee guyyaa takka gadi bahee haa caaluun gandaaf ajandaa kenne ijoollee makaleessa ani abiyyi waliin jahannam seenuu naa wayya gaafa sabboontonni abiyyi nama ajjeesaa jira sirrii miti abiyyi akkas godhaa jira sirrii miti gaafa jedhamu akka waan gandaaf qabsaa'aa jiru akkasitti gartee an abiyyi waliin jahannam seenaa isinii waliin jannata seenuu irra ijoollee jechaa turte hunda beeyna muslima ta'anii jechuudha akkasitti quba qabaadha har'allee warruma sanii jechuudha jechuun yoo waa'een gandummaadhaa ka'u yeroo waa'een gartee amantiidhaan wal qoqqooduudhaa ka'u warroota waan kanarratti hojjetaa jiran yoo feete shimallisiin gandaa miti koomee kee jalatti awwaaladhu fakkeenyaa fi shawaa miti bakka feete geeffadhuuti akkasuma gartee abiyyiinis ganda feete geeffadhuuti gandummaa keessatti awwaalachuu ni dandeessa jechuudha hoggantoota fakkeenyaaf hattaa warra gartee jiranillee yoo si qoqqoodan kan akka joohar kan akka gartee jaalmaroo kan akka baqqalaa hunda isaa hoggantoota oromoodhaa kan amma jiran kana waan barbaadde godhuu dandeessanii jiranii isa jiru osoo guyyaa takka gufuu takka irratti hin argin akka ilma namaatitti osoo gufuu takka irratti hin argin kanu biraa deeme osoo biyyeen isa hin nyaatin akkamitti itti gabbaatee orola haga nagaa irratti oofuudhaa fi akkasuma gartee saba kana wal shakkisiisuudhaaf ifaajja jechuun ni ta'aafii miti garuu wallaalaa tokko tokkotu jira kan sammuun isaa ka hin baratin kanummaadha ka keetii kan ammoo qalbiin qulqulluu ka waan kanaan dogongorutu jira Haacaaluu Hundeessaa ummanni keenya gaafa naannoo Sumaalee irraa buqqa'ee parsantii 99 haalachuu dandeenyuun muslima qofa jechuudha keessattuu dhalattoota Harargeeti jechuudha muslima walumaa galatti kan naannoo Sumaalee keessaa buqqa'an jechuudha namni jalqaba adda durummaadhaan akka ummanni kun bahaadhii haa kaabaa kibbaa walitti dhufee walii birmatu nama godhe keessaa jalqaba hammarreessatti argame isa jechuudha yeroo duraatiif gaafa achi dhaqanii yeroo soomanni gahee sangaa qabatee haga ummanni sun qubatee iyyuu kan achitti dhaqee qalaafi ture isa jechuudha gara diiga masgiidatti was deebine seenaadha Haacaaluu Hundeessaa gaafa gartee masgiidni mooxaadha gubate dagattaniisa 30 kenne gaafa san namni hundi masgiidni sun ajja naannoo Amaaraa keessatti masgiidni Haacaaluu Hundeessaa kiristaana muslimaa miti jechuudha jechuun dirqama irraan qabu akkasiinuu naannoo keenya keessaa miti jechuudha tokkummaan biyya sanii Haacaaluu Hundeessaa hatta warrummaan gaafa duraa maqaa Minilikiitti duraa turte eega inni du'e jechoota isaatiif nama kana beeyta eega du'e seenaa isaatti mul'ata jechoota isaallee dhageettami eega jechoota isaa haasawa isaa hayyummaa isaa san eega argan booda itti dhagahame garaa nyaate goota goonni hin jibu isaan keessayyuu hedduu agarre kan gartee isaaniif booyu ka isaaf booyu jechuudha dhugaa dubbachuuf ar'antana akkamiin namni afaan oromoodhaa dubbatu kan akkamitti harkisaa akka gorunan dibuun maaltu Haacaaluu fi masgiida walitti fidime fakkeenyaaf maaltu diigaa masgiidaa shaggarii fi Haacaaluu maaltu walitti fidime kara ofii mirga ofii ibsachuudhaa fi mirga namaa dhiibuu illee miti kun baalagummaa baxaraanummaa akkanaa kana maaltu fidime jechuun ijoolleen kunniin akkuma jenne ajandaa biraatiif godhuu danda'an garuu kan biraa kanarraa fudhattanii akka akeeka nama hundaa akka isinitti hin fakkaanneefidha Haacaaluu Hundeessaa tokkummaan amantiidhaa tokkummaan sabummaadhaa tokkummaan namummaallee akka biyya
san keessatti ijaaramuuf nama hojjetaa turedha. Oromoo keessaa paartii takka deeggaree hin beeku. Mee isaa maqaa paartii dhaheetiin faarsaa paartii tokko leellisaa paartii tokko qeeqaa ture naa hima. Paartii tokko uummata Oromootiif sagalee ta'a, cunqurfamaadhaaf sagalee ta'a jechuudha. Jarrinuu maqaa Minilik jedhu qofaaf malee akka inni mirga namoomaatiif falmu, akka inni haqummaadhaaf falmu eega inni du'e hubatte jedheetiin amanaan. Haacaaluu Hundeessaa osoo jiraate maal akka hojjetu maal akka jiru ni beeknaa jechuudha. Kanaafuu karaa biraatiin ammoo yeroo masjiidaaf sagalee taatanis amantii keessaniif sagalee taatanis amantii keessan baradhamee ture. Amantiin akkamiin nama ajaji? Amantiin akka itti tarkaanfatan, akka itti dubbatan waan hunda si barsiifti. Heeraa fi seera kolleejjiidha amantiin. Jannata qofa ittiin seenuun addunyaa irratti akkamitti akka tarkaanfattu si barsiifti. Amantii kee baradhu ture. Keessattuu ijoolleen musliimaa hedduu nama qaanessitan dhugaa dubbachuuf. Maaliif wallaalaan amantii biraa hordofu waanuma gartee amantiin sun fa'aa namni amantii sana hordofu akkas ta'u itti fakkaata. Garuu wantichi waan faallaadha. Inumayyuu amantiin musliimaa waan inni hedduu balaaleffatu. Barsanuu maqaa amantiitiin isa saniyyuu kan sagalee ta'uu fi barbaachisa. Masjiidaaf sagalee ta'a jettee fakkeenyaaf amma dubartiin guutumaa guututti akkaataa gartee adeemsa amantii musliimaa cabsitu. Ifa manaa godhaan. Amantii musliimaa cabsitu achirratti gadi baatee amma shaashii hidhattee tan kaleessa gartee qullaa deemtu hundi masjiidaaf sagalee ta'a. Masjiidni kiyya tuqamee ofii guyyaa takka istinjaa gootee kan beeyne jechuudha. Kanaafuu yaa jira keenya ifa mallee naa godhaan wanni deemaatiin jiru beekaa Haacaaluu qofaa miti. Sheekkotiillee mataa gaggaragalchan jechuudha. Maaliif Haacaaluu mataa gaggaragalcha kunillee sheekkotii mataa gaggaragalchaa jechuudha. Kuni haalli nuti amma keessa jirru hedduu itti milkaa'ee jira Ormi. Bakka deemuuf sanii wallaalaa keenya keessaa nuti fayyadamee waan gahaa jiru natti fakkaataa jechuudha. Amantii ofiitiif falmachuun sirriidha. Garuu amantii san akkaataa itti falmatan amantiin sunuu si barsiisa. Baradhu dura. Gara biraatiin ammoo hooggansa qaba. Waan hooggansi majlisni jedhee jira. Tokkummaan keenyaa fi akkasuma gaafiin keenya qabsoon Oromoo musliimaa kan amma godhamaatiin jiru kan masjiidni keenyarraan diigamanii qabsoo biraatiin masjiidni keenyarraan diigamee diigaanirraa haa dhaabbatu ka diigame haa ijaaramuudhami. Kuni hooggansa qaba. Majlisatu jira. Akka kaleessaatii miti. Hooggansa majlisaatiin as geenne kanatu godhamaa ka gaafatus ka mootummaa waliin dubbatus uummataafis qajeelfamni yoo barbaachise kan kennu hooggansatu jira jechuudha. Akkanuma fedha keetiin gabbaatee maqaa amantiitiin yoo ati albaate kuni dhiifama malee naa godha yoo amantii kana xureesse malee amantiidhaaf sagalee ta'uu miti jechuudha. Wanni karaa TikTokiin deemaa jiru hedduu takka nama qaaneessa jechuun ka warra biraan jechuufi miti. Amma nantanaan kan musliimaa akka nama musliimaa tokkotti waan argee fi waan kana dubbadhe jechuudha. Karaa biraatiin ammoo namoota miira keessa seenanii dhugumatti amantiin itti dhagamtee fayyaalummaa ka qabu miskiinummaa ka qabu ka waan kana dubbatu ammoo isinis induchiisina akka carraa ijoolleen kiristaanaa jechuudha. Akkamitti amma fakkeenyaaf wanni kun jalqaba akkamitti ka'ee ijoolleen kiristaanaa akkamitti sagalee nuuf ta'uu dhabdanidha. Kaleessa cheerchiin diigamee kan musliimaa homaa dubbattanidha. Guddaa wanni kun doongora guddaa ammallee kan maabeeki kan deemamaa jiru. Diiga masgiidaa ammallee itti fufee jira fakkeenyaaf. Garuu jechi jedhame sun ka dogongoraati jechuudha. Maaliif sagalee nuu ta'uun dhabame? Nuti tokko jennee kaleessa waliin nuti sagalee isin ta'a turre isinii waliin dhaabbataa turre maaliif nutti gammaddan? Akkamitti lafa tuulamaa nuun jettan? Tuulamni kama kaleessa nu qabsoo hin ibsanii ka jedhu wanni kun ammoo olola eessaan as dhufe diinarraan as dhufe kana jedhanii nu jidduutti facaasanii barni yaarattuu ta'e hangaa salliif seenee shaggar uummata qoqqooduudhaaf ijaaramta jedhee barii faabilisatti nutti himan jechuun amman akkuma isin beektan badhaadhina keessatti Taayyee fi Hangaasaan paartii mormituuti. Maaliif bulchiinsa paarlaamaa keessa jechuudha paartii mormituu hin jiru amma isaan ammoo paartii paarlaamaa mormituudha jechuudha. Akkasi qabadha. Akkas jedhee hime jechuudha diiviidhaan. Haga ammaatti Taayyeen fakkeenyaaf mormaatti jira jechuudha. Jechuun waan fedheefuu haa mormu. Akkasitti haala kanaan ajandaa nuuf kennanii nutti taphataa jiranii jechuudha. Uummanni kan gaafate masjiidni irraan diigamanii mootummaadha. Deebisaa akka kennuu qabullee mootummaadha. Garuu as keessaan ololoota warra tokko keessaan fayyadamanii as facaasanii kabiraa ammoo jibbaadhaan waan guutamee fi lafa shaggar ijaaruu fi master pilaanii qajeelchuu fi kabiraallee diigan jedhee waan isa laallanne keessa seene. Gaafii uummata musliimaa mariidhaan deebisaan silaa uummata musliimaa wajjin sagalee ta'uudhaan malee jechuudha tokkummaa eeguudhaaf. Kanaafuu uummanni musliimaa jechuun deeggarsaa orma biraa barbaadaa fi miti. Uummanni musliimaa akka musliimaatitti humna gahaa qabaa. Yeroo kan isin jedhu humna barra cabseetiin balleessu jechaan jiru beekan. Humna kallattii kamiiniyyuu humna gahaa qabaa akka itti deemuu fi akka itti godhullee beeka. Akkaataa kaleessa waliin deemnee fi kun yeroo jedhamus akka biraatti ittiin fudhatina. Hin agarre hayyoota aktivistoota yeroo sabboonsa sooshaal miidiyaa kanarra beekaman waa'ee kanarratti kan dubbatan jechuudha. Kanaafuu Haacaaluu Hundeessaa namni mataa gaggaragalchuu nama akka mijenneetiin ibsuunis namatti ulfaata. Akkasitti quba qabaadhaa namoota akkasii ilaaltanii kan biraa ammoo miira keessa seenina. Fakkaataan isaa yoo jiraatte ammoo sababan godhatiin duraanuma itti karaarra jirtaas hin jechuu barbaanneeti. Haacaaluun Hundeessaa ka eenyuutiyyuu miti, kan kiristaanaatii miti, kan muslimaatii miti, kan tuulamaatii miti, kan Oromooti. Falmaa mirga dhala namaati. Hayyuudha. Hayyuu Rabbiin Oromoo badhaaseedha.
orminuu jechisaa itti fayyadamaatti jira jechuudha. Hayyummaas artistummaa miti bar. Artistummaa kennaa Rabbiin dabalataa isaa kenne. Hayyummaa Rabbiin uumamaa waliin isa uumedha Haacaaluu jechuudha. Akkaataan ittiin tokkummaa biyya sana irratti kan inni hojjetaatiin ture jechuudha. Kanumaa fi ormilleen kan isa nyaata jechuudha. Har'aan tana silaa dhugaa dubbachuuf sooshaal miidiyaan kun diigumsa guddaa kan fide. Addiifa malee naa godha. Eega Haacaaluun ajjeefamee Jawaar hidhameedha. Haacaaluu har'a ajjeesanii borumtaa Jawaar faa hidhanii bar. Eega Jawaar faa fakkeenyaaf aktiivistummaa sooshaal miidiyaa irratti qajeelfama warra amma Girrisaa jedhee gurbaan nu baase kanaaf kennuu dhiisee fi eega Haacaaluun nu keessaa godaaneedha. Achi booda mee ilaala gara deemuu fi bakka itti deemuu illee beeku. Akkanumatti Girrisuu akkuma gurbaan jedhe san malee jechuudha. Abbuma fedhan nu burjaajessa. Tokkumatu gabbahee lafa tuulamaa jedha. Lafa tuulamaa ka jibbaadhaan guutame gabbahee barkanummaan hayyuu jennuun hundi ka biraa yoo gabbahee kiristaanni akkasi tuulamni akkasi arsiin akkasitti jirraa jechuudha. Osoo Jawaar sararta kan akka gaafa duraa kuni ololee baluuti kana akkasitti qajeelfama kan taate wanni kun hin jiru. Kan biraa ibsa Koongarasii Federaalawaa Oromooti. Koongarasiin Federaalawaa Oromoo ibsa haala yeroo ammaa irratti haala deemaa jiru irratti ibsa baaseeti jira. Ibsa isaa kana mee isiniif hin dubbisa. Ibsa Koongarasii Federaalawaa Oromoo irraa kenname. Adeemsa seeraa alaa hordofuun seera kabachisiisuun hin danda'amu. Ji'oota muraasa darban keessa naannoo Oromiyaa keessatti hundeeffama magaalaa Shaggar hordofuun diigaan manneen dhuunfaa fi dhaabbilee amantaa baay'inaan geggeeffamaa tureera. Sababa kanaan manneen kumaatamatti lakkaawaman yoo diigaman qe'een hedduun guutumatti barbadaa'anii jiraattonni kumoota kudhaniin lakkaawaman qe'ee isaanii irraa buqqa'anii mana dhabdoota ta'anii hafanii jiru. Bulchiinsi magaalichaa gama isaatiin hojiin manneen dhuunfaatii fi dhaabbilee amantaa diiguun kun manneenii fi dhaabbilee amantaa weeraraa lafaa mala seeraan alaatiin ijaaraman qofa irratti kan xiyyeeffate ta'uu fi hojii mastar pilaanii magaalichaa fi seera kabachisiisuu akka ta'e ibsee jira. Haa ta'u malee komii jiraattotaa fi gabaasa dhaabbilee mirga namoomaa Itoophiyaa dhimmichaa itti dhiheenyaan hordofanii fi qoratanii fi madaallii dhaabni keenya godhe irratti hundaa'uudhaan gama goonee jirra. Kanarraa ka'uudhaan diigaan manneen jireenyaa fi dhaabbileen amantaa magaalaa Shaggar keessatti itti fufee jiru seerummaa kan hin guunnee fi imaammata dogongoraa irratti kan hundaa'e haala yeroo ammaa kan hin hubanne furmaata filannoo altiraatiif opshiin kan hin hammanne bifa loogii qabuun kan raawwatamaa jiru yoo ta'u lammiilee kuma hedduu rakkoo diinagdeedhaaf hawaasummaa kan saaxilee gocha seeraan alaa ta'uusaa hubannee jirra. Hojiin manneen dhuunfaatii fi dhaabbilee amantaa diiguu kun yeroo jalqabamu qorannoo fi qo'annoo gahaa waan hin jirree fi manneen dhuunfaatii fi dhaabbileen amantaa seeraan ijaaramanii fi seeraan ala ijaaraman adda utuu hin baasin jumlaan akka diigaman taasisee jira. Kana malees diiguun manneen dhuunfaa fi dhaabbilee amantaa akkaataa seerri ajajuun kutaalee hawaasaa fi hooggantoota dhaabbilee amantaa dhimmi ilaallatu waliin marii barbaachisaa fi gahaa ta'e osoo hin raawwatin akkasumas akeekkachiisa gahaa dursaa osoo hin kennin kan raawwatamedha. Adeemsi isaas malaammaltummaa fi loogiidhaan kan guutame ta'uu isaa komii jiraattotaa fi odeeffannoo dhaabbileen mirga namoomaa irraa ba'aa jiru irraa ni hubatama. KFO'n akka dhaabaatti saamicha lafaa seeraan alaa balaaleffachuudhaan kan mormu yoo ta'u ijaarsa manneen seeraan alaa mastar pilaanii hin hordofne hin deeggarru. Dhimmicha yaaddessaa kan godhu mootummaan mirga mana jireenyaa fi lafa manni jireenyaa irratti ijaaramu argachuu heera mootummaa fi tumaalee mirga namoomaa idila addunyaatti mirkanaa'e lammiileen qaban osoo hin kabajin dirqama mootummaa isaa osoo hin ba'inii fi karaa seeraa fi sirnaan lafti danqaa alaa itti argamu osoo hin diriirsin tarkaanfii fudhachuu isaati. Imaammanni bulchiinsa lafaa kan iftoomina hin qabnee fi malaammaltummaa fi hojimaata badaadhaan kan saaxilamedha. Heera mootummaa keessatti lafti kan ummataa fi mootummaati jedhamus qabatamaan garuu lafti itti fayyadama dhuunfaa paartii biyya bulchaa jiruu fi akkasuma deeggartoota isaa ta'ee jira. Mootummaan sirna bulchiinsa lafaa haqa qabeessa diriirsuu dhabuun isaa lammiileen karaa alseerummaadhaan akka hordofan dirqisiisee jira jennee amanna. Warra karaa seeraan lafa mana jireenyaa irratti ijaaratan argachuu hin dandeenye fi filannoo dhabuutiin hojii seerummaa hin guutne keessa seenan irratti tarkaanfii seeraan alaa fudhachuun naamusaa fi seeraan fudhatama hin qabu. Kana malees qaamonni mootummaa kallattii fi alkallattiin ijaarsa manneen dhuunfaa fi dhaabbilee amantaa har'a akka seeraan alatti diigamaa jiran keessatti hirmaataa osoo jiranii qaamolee kanneen irratti tarkaanfiin seeraa osoo hin fudhatamin manneen diiguun seera qabeessummaa dahoo godhachuudhaan dogongora ofii dhoksuudhaaf yaaluu akka ta'e ni hubanna. Kanarraa kan ka'e ummanni mormii hedduu akka kaasuu fi adeemsicha akka mormuu
taasisaa jira. Magaalaa Shaggar bakka adda addaatis adeemsa diigaa manneen waliin wal qabatee mormiin ka'uu ajjechaawwan garagaraa humnoota mootummaatiin geggeeffamuu isaanii odeeffannoo gahatu jira. Sababa diigamuu manneen dhaabbilee amantaa magaalaa Shaggar geggeeffamaa ture mormuudhaan uummanni musliimaa magaalaa Finfinnee dabalatee bakka adda addaatitti karaa nagahaatiin mormii geggeessee jira. Fakkeenyaa fi jimaata darbee caamsaa 18/2015 yeroo uummanni musliimaa karaa nagahaan mormii dhageessisaa turetti humnoonni nageenyaa mootummaa hidhannoo qaban mooraa masjiidaa seenuudhaan yaalii godhaniini hokkarrii ka'ee namoonni qulqulluun lama ajjeefamanii jiru. Tarkaanfiin humnoota nageenyaa mootummaa kuni gocha jeequmsaa hin barbaachifnee fi itti gaafatamummaa hin qabne kan kabaja dhaabbilee amantaa fi hordoftoota amantaa salphisuudha. KFO'n mormii masjiida Anwaar keessatti geggeeffameen walqabatee ajjeechaa miidhaa qaamaa fi hidhaa namoota nagahaa irratti raawwatame cimsee balaaleffata. Battaluma kana namoota lubbuun isaanii darbanii fi miidhaan qaamaa irra gahee fi gadda guddaan itti dhagahame ibsata. Maatii namoota du'anii fi ummata muslimaa guutuuf jajjabina hawwina. Kanaan walqabatee hanqina bulchiinsaa fi hojiiwwan seeraan alaa mootummaan paartii badhaadhinaa raawwatu irraa kan ka'e duulli maqaballeessii ummata Oromoo irratti geggeeffamaa jira. Carraa kanatti fayyadamuudhaan humnoonni bu'uura amantaa fi gosaan ummata Oromoo qoqqooduudhaa fi tattaaffii cimaa taasisaa jiran ni jiru. Kaayoon humnoota kanaa yeroo danda'ametti walitti bu'iinsaa fi walii galtee dhabuu babal'isuudhaan tokkummaa fi obbolummaa uummataa diiguu waan ta'eef uummanni keenya dammaqinaan akka of eeggatu hubachiifna. Dhumarratti komii uummataa hiikuuf rakkoo kanaa fi furmaata waaraa argachuudhaa fi akkasumas dallansuu ajjeechaa kanaan uumame salphisuudhaa fi tokkoffaa. Bulchiinsi magaalaa Shaggarii fi mootummaan naannoo Oromiyaa battalumatti manneen dhuunfaa fi manneen amantaa diiguu dhaabsisuun qaawwa seera qabeessummaa fi hojiirra oolmaa isaa irratti mari'atuu irra deebi'anii akka qoratan gaafanna. Lammaffaa haalli yeroo ammaa jiru caalaa akka walxaxaa hin deemnee fi uummataa fi hooggantoota dhaabbilee amantaa waliin ta'uun mariidhaan furmaata akka argatanii fi waamicha dabarsina. Sadaffaa magaalaa Shaggar dabalatee karoorri misoomaa fi bulchiinsi magaalaa mirga uummanni mana jireenyaa qabaachuudhaa fi mirga dhaabbilee amantaa ijaarachuu tilmaama keessaa galchuudhaan haala dandeessummaa amantii kabajuu fi haqummaa qabuun akka qophaa'u ni gaafanna. Afraffaa mormii masjiida Anwaar keessatti geggeeffame hordofuudhaan ajjeechaa namoota qulqulluu irratti raawwatame ilaalchisee akkasumas ajjeechaawwan garagaraa adeemsa diigaa manneenii magaalaa Shaggar waliin walqabatee ji'oota darban keessaa raawwataman qaama walaba ta'een qorannoon akka geggeeffamu gaafanna. Mootummaan humnoota nageenyaa gocha kana raawwatan irratti tarkaanfii seeraa akka fudhatu akkasumas haala jiru ilaalchisee ibsa gahaa ta'e ummataaf akka kennu gaafanna. Shanaffaa ummanni keenya olola ummataan qoqqooduudhaaf taasifamaa jiruun osoo hin burjaaja'in akkuma barame tokkummaa isaa fi aadaa gaarii obbolummaa saboota biroo waliin qabu eegee akka turu waamicha goona. Kongarasii Federaalawaa Oromoo caamsaa 23 bara 2015 Finfinnee Oromiyaa. Kanaafuu biyyi keenya haala hamaa keessatti akkuma ofee koon jedhe kana jechuudha. Kanaafuu akkasitti hubachuu qabna isiniin jechuu barbaadeeti ijoolleen musliimaa hooggansa keessan majlisa dhageeffadhaa akkasitti tarkaanfadhaa amantiin musliimaa hooggansa qabdii waanuma akkanumatti kashlabbee argite gadi baateetumaan ofii ittiin iyyituu miti jechuudha. Gaafa uummanni akka uummataatti ka'aa qoladhaa falmadhaa jedhanii ibsi bahee hundi keenyayyuu haga danda'ameen kan sodaatus kan sodaannilleen gabbahuu danda'a jechuudha. Kasanirraa fi ammatti ammoo hooggansa qabna waan hooggansi jedhu dhageeffataati kan deemamu jechuudha. An Abdul Moobaalaa biraa hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagayaan naa tura.